Jaani mul'ata yaa. Ini ufficia. Yeroo ammaa kana qeerroowwan magaalaa Gincii fi jiraattota magaalaa Gincii waliin ta'uudhaan hayyuu keenya daariktara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif xiinxalaa siyaasaa hayyuu Oromoon qabdu obbo Jawaar Mohammadiif gogaa leencaatu siin mana jette qeerroon Gincii maaloo kennaa kana harka keessa walitti buusaa fi gootonni keenya kanneen akka Abdiisaa Agafaa Baalchaa Abbaa Nabsoo gara Suudukii fa'aa kan itti mul'atanii Gaachanaa fi eeboo akkasumas gogaa leencaa badhaasanii jiran horii bulii deebanii nurra bulisaan jenna. Galatooma warri suuraa jaaldaa ol qabda ol qabame ol qaba ol qaba Raawudimsaa qabsaa Oromooti wanni isinitti barbaadu maal seetan yeroo ammaa kanatti yeroo ammaas jirru kanatti obbo Lammaa Magarsaa TV obbo Daawud Eertiratti wal arganii waliin mari'ataa jiran. Qabsaan Oromoo tokkollee alatti hin ofu. Yeroon ilmaan Oromoo qawweedhaan bosona keessatti itti rukutaman hin dhaabbata dhumateefii jira. Eegee jirti tokkummaan Oromoo ni cima Jaaggalaa Sadii Boos yeroo gabaabaa Finfinnee ni dhufa. Yeroo qaqqabsaa'ee abboota isaa alatti gatuu ni dhigsu. Absoo abboota irraa dhaaleessan bakkaan gahuudhaafi bakkaan geessanii jirtanii rakkoon tokko hin jiru irratti hojjechaa jirra ni burra galatoomaa wala Gincii. Baga wala garre. Baga wali deebi se waaqni. Qeerroo. Asii jalqabe. Bilisummaan Oromoo kan dhuma kanaa Oromoon akka jedhutti waan lafaa waan lafeeti jedhan miti. Lafa nurraa saamamee, achii nurraa saamamee, biyyi nurraa saamamee nutti heddummaatee jennaan qeerroon Gincii irratti jalqabe ka ammaa fuulduratti nurraan saamtanii jedhee lafa keenya, biyya keenya, dachii keenya deebisuu jalqaban. Bilisummaan Oromoo asiitii jalqabde sababii kanaatiif galatoomaa asiitii jalqabde Oromoo duwwaatuun taa'in biyya Itoophiyaallee akka ture isa hojjechuudhaaf akka qophooftan hojii gurguddaan amma jalqaba. Bilisoomni jalqabameera. Waan ijaaramu amma jalqabama. Waan guddaan amma jalqabama. Sababii kanaatiif akka kanaan dura naamusa guddaadhaan seenaa hojjettan seenaa amma fuuldura keenya jirus immoo akka gaariitti iddoodhaan gahuudhaaf naamusaan akka hojjettan ergaa kanan isinii dabarsaa isin jaallannaa isinii toleeffannaa guddaa galatoomaa.
Gaaffii sana eenyu al tokko sagantaa keenya hin xumurre. Mubasa gaafa sagantaan keenya hin xumuramne waan ta'eef hin ba'inaa. Sagantaan keenya hin xumuramne, keessummaan keenyas gara fuulduraatti dhufuudhaan wanta biraa wanta nurraa fudhatan qabu waan ta'eef hin deeminaa. Qeerroowwan magaalaa Gincii gaaffii adda addaa obbo Jawaar Mohammadiif barreessanii hordofaa isiniin jenna. Imaanarra kaawwanneera. Ginciin kana fakkaatti amma gara Amboo deemaa jirra. Akkuma argitan nama baay'eedha. Kalaqoqulla Ambootti yoo wifi yookaan interneetiin jiraata jechuudha jedha. Akkasii maal jette waan ajaa'ibaati dhimma godhatillee waan nama gammachiisudha. Gincii gubbaarratti wanti qophaa'e wanta nama boonsudha. Hayyuun keenyas dhufee nu boonseera hiriyoota isaa faana. Isinitti gammanneerraa baga gammaddanii baga waliin gammaddan. Qeerroon Gincii argitee bakki qabsoo akka ibiddaa akkanatti qaqqabate asii akkuma argitee kanatti dhufanii asirratti kun argitee eenyu yaade hoggaa argitee hoggaarraa kun namoonni akkanaa kun qabeessa yaade jira. Dhaamsaa kanaa qabda. Dhaamsi qabu. Akkuma kanaan dura hojjechaa ture obbo Jawaar hayyuun keenya gara fuulduraattis uummata Oromoo tokko taasisuudhaaf jaarmiyaalee siyaasaa hundumaa tokko taasisuudhaaf sochii guddaa xiinxala guddaa nu taasisuudhaan gara fuulduraatti tokkummaa keenya cimsinee Oromiyaarra dabarree Itoophiyaa hayyuu bulchuu akka dandeenyu abdiin qabaa. Isa kanarratti immoo akka nu hojjetan yaada keenya. Ati yoo dhaamsa qabda? Isallee waraabi dhaamsa. Waraabi akkasuma qabeeyaa. Dhaamsa. Egaa dhaamsa qaban duraan dursee guddisaa Alamaayyuu Kabbadaa jedhama. Dhaloonni tollee dachii tana asiin ba'ee Laanchi laayivii jirra. How's it going, man? Amazing. We're getting everything. Ya bukusannya fitnah ya. Para kejaran biasa. Makanan berarti. Take the hand sanitizer. Use some. jalqaba keenya hanga dhumaatti gaaffii keenya karaa miidiyaan uummanniitiin akka nu dabarsitan nu beeksistan isiniin jedhaniiru. Imaanaan isaanii kun dhiigni dhangala'ee fi lafeewwan gootota kaleessa dhangala'anii imaanaa isaaniitti akka keessanitti isinitti lafasuwaasi kan qeerroo magaalaa Gincii bakka buune. Gaaffiin kun immoo karaa miidiyaatiin akka nu deemu. Sin eega gurra uummata bal'aa keessa jira wanti. Toleera! Toleera! Waan kana. Toleera jira! Toleera!
Or gaazexeenya roo himmanneen jiru. They're here. Bring me OMN journalist. What? OMN jirani? Ela gaaffii qeerroo magaalaa Ginciiti. Gaaffiin kuni hundi keessanuu gaaffii qeerroo magaalaa Ginciiti kun. Gaaffiin qeerroo magaalaa Gincii bifa OMN'tiin akka bifa gurra uummataa keessatti nu dabarsitanii jedheera. Gaaffii kana gaafateera. Qabsoo jalqabaa hanga dhumaatti geessi hanga kanarra jirtu imaanansaa dhiiga dhangala'ee fi lafeewwan kaleessa. Meetii mucaan qeerroo sun. Kareef gaafataa ture. Boruuf. Kan amsakee dabarsa dhuga jalatti xalayaa kana qeerroo magaalaa Gincii bakka bu'ee kennuuf qeerroowwan magaalaa Gincii aarsaa hedduu bara 2008 irratti aarsaa hedduu kaffalanii turanii aarsaan isaan kaffalanis aarsaan galuutti dabarsanii turanii isarraan ka'anii gaaffiiwwan kan nu hafe jaalleewwan qabsoo keenya uummata Oromoo bakka bu'ee jaalleewwan qabsoo ta'e kan bakka bu'ee jiru bosona keessa taa'anii jiru beela'anii dhoobatanii jiru karaa kanaan gaheen itti nu gumaachitu maalidha. Lammata immoo ergaa isaanii kanan bakka bu'ee kenne jaal Daawud Ibsaa jaali Jawaar Mohammad ani paartii siyaasa kamiyyuu miti jedhee dubbatee ture. Paartii siyaasa kamii miti jedhee dubbatee kan jiraate faajii adda bilisummaa uummata Oromoo yookiin faajii paartiin tokko qabatee jiru akkamitti qabatee dhaabatee kuni gaaffichitti kana kan inni dhufee Jimmarraa dhufee Jawaar Mohammad Finfinneetti uumuu dadhabeen duuka bu'ees kan darbe Wallahi haaromsa keessatti gaafa Jawaar Mohammad suuraa isaa dhiyaatu shoroo keessaadha namni kun isas biyya sindiigee kanaaf dhuftanii asitti walitti qabamtanii biyya gubaa jirtu jedhanii gaafa jedhan uummanni achi keessa hidhaa keessa ture garuu Jawaar shoroo keessaa miti jedhee jedhee gammachuu suuraa isaa jalaman ture arguudhaan achi isbaanii shoroo keessumaadhaas manneen karaa darbinee har'a Jawaar kanaatti argannaa shoroo keessa biyya keessaa jedhamnee moggaafamne Jimmarraa ka'ee dhufee qeerroo Jimmaa fidee Gincii wal barsiisee Amboo wal barsiisee Jawaar immoo akka kaleessa jechaa ture sanaan biyya kana bulchuuf otoo hin taane biyya kana ijaaruuf jedhee ammas taanaan gaggeessitoota amma gara hooggansaatti wajjin akka inni dhaabbatee onneen ta'ee biyya kana nu ijaaru dhaamsa qobraan naagaa. Tarsiimoonni qabate kamiyyuu galma gahaa jira waan ta'eef tarsiimoo biyya alaa taa'ee gaggeessaa ture san gara biyya keessaatti deeffatee akka inni tarsiimoo jara wajjin baasee bilisummaa hawwii sanii nu ga'u dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Horaa bulaa gammadeera baga gammadde. Naa jiraata. Kaama jirru Jara shoroo keessaa nu shoroo keessaa miti. kaama qabda. Dhaamsa inni qabu magaalaa Gincii fi yeroo magaalaa Gincii baay'ee reebbamni saamamni waan baay'ee ta'an irratti dhaamsa keenya akka hiriyyatti jira dhaamsa keenya immoo warra fi qeerroo warra nafeen jiru galatoomaa fi Galatama. nagaan ta'u jira. Imam warri makiinaa Looking good, man. Nice stuff. Looking good, man. The mortar from Gincii. Mini. Okay, Gincii irraa mabaanee gara Amboo deemaa jirra. Aga Ambootti aga wal arginu. Akkas Wi-Fi asii achi hin jiru.
Ayyee mee dubbadhaa isin. Ayyee. Nagaan gala. Imala gaarii.